Obboleeyyan kiyyaa obboleettiin teenna tuni waan isin jechaa jirtu sagalee wacaa itti bira jira saniifin irraa cufeen isiniin jedha yuutuubiin naaf hin eeyyamu. Maal seetan obboleeyyan kiyya obboleettiin teenna tun jechuudha osoo lubbuun kiyya jiru osoo an lubbuun jiru na baraaraa na dhaqqabaadha jedhaa jirti obboleettiin keenya kun osoo lubbuun kiyya hin bahin maaloo na dhaqqabaa warri afaan kiyya beeytan sabni kiyya warri na argaa jirtan obboleeyyan kiyya garaa natti hin jabaatinaa. Wal jalaa sheer gochuun na dhaqqabaa jettee kun akkanatti bimmaan siila kun gannaxxee bootti jechuudha. Obboleeyyan kiyya isin warri akkanaaf isinii warri afaan tokko dhageenyu jechuudha. Warri afaan tokko wal dhageenyu warri bilbila fayyadamu warri intarneeta fayyadamu warri waan kana arginu jechuudha. Cadhistanii bira darbu osoo hin taane obboleeyyan kiyya wanni isin gochuu qabdan gabbaatanii yoo afaaniin dubbattanii yoo sagalee ta'uu hin dandeenye. Uf jalaa sheer gochuun obboleeyyan keessanii dabarsuun sagalee ta'aaf isiniin jedha obboleeyyan keenya ka dhumaa jiran kana ka dararaa hamaa keessa jiran kana biyya Saa'uudi Arabiyaati jechuudha. Biyya biraa odoo hin taane ijoolleen guyyaan gadi yaa'anii booyaa jiran kun warri booyuufuu gabbayanii carraa argatan warri yaa saba kiyya na dhaqqabaa jechuufuu carraa argatanii haganaayyuu bilbilaayyuu qabatanii intarneetaayyuu argatanii sagalee ufii warra dhageessisaa jiran. Obboleeyyan keenya kana bira hin darbinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya gaafa du'a walii ba'uun homaa faayidaa hin qabu. Maaliif jennaan obboleeyyan keenya ka ukkaanfamanii lubbuun ilma namaadha lubbuun ijoollee Itoophiyaa lubbuu hanqatte jechuudha. Lubbuu lukkuu hanqatte biyya Saa'uudi Arabiyaa keessatti lukkuunu biyya namaa odoo ta'e lukkuunu gumaa qabdi. Garuu biyya Saa'uudi Arabiyaa keessatti lubbuun lammii Itoophiyaa lubbuu lukkuu hanqataa jirti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya haga danda'ame garaa walitti hin jabaatinaa. Ijoolleen keenya hedduudha kumaatamaan carraa hagana gadi baaniyyuu dubbachuu kan argateen kan lubbuun isaanii gara jabeenya beerran Saa'uudiitiin kan darban hedduu isaaniitu jira jechuudha. Warri gadi bayanii maaloo na dhaqqabaa sagalee naa ta'a obboleeyyan kiyya jedhanii gaafa isaan gadi bayanii iyyatan isin immoo bira hin kutinaa wal jalaa dabarsaa haga danda'ame. Nama yoo xiqqaate nama 10 nama 5 nama 15 nama 20 waliif dabarsaa nam tokko jechuudha. Maaliif wanti isin hadha wal jala uf jala dabarsitan kun isiif faayidaa qaba garuu isiniif faayidaa qabaachuu baatus ijoollee keenya ka gabbanii booyan kana faayidaa qaba isaaniif. Namni dubbachuu fi danda'u nama dubbachuu fi danda'u bira ga'uu danda'a. Nama sagaleen isaa dhagahamu. Amma tiktookii irratti warroota fooloowarsii baay'ee qaban isaan yoo dhagayan gaafa isaan immoo sagalee mucattii kanaa dhaqqabanii gara imbaasiititti gaafa isaan iyyan imbaasiin falalaachuu fi danda'a. Kanaaf obboleeyyan kiyya kanaaf isin immoo of jalaa wal jalaa daddabarsaan isiniin jedha cal'istanii bira hin kutinaa. Obboleeyyan keenya warri biyya namaatti dhumaa jiran biyya Saa'uudi Arabiyaatti dhumaa jiran gara jabeennaan gocha isaan irratti raawwataa jiran kana argaa jirtan dhagayaas jirtan jechuudha. Isaanis akkuma naaf isinii hin dalagannaa haadha keenya abbaa keenya gargaaraadha kan biyyaa isaan baase maatii isaanii isaan gachisiise waa biraati miti. Dirqamatu isaan baasisiise rakkootu isaan baasisiise jaalataniitii miti. Waan kana narragaa jedhee hin beeku namoo akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekan. Kanaaf obboleeyyan kiyya isin warri gabbaatanii dubbachuu dandeessan warri gargaaruu dandeessan bira hin darbinaa. Waan qabdan irratti miidiyaa fayyadaman irratti miidiyaa fayyadamtan hunda irratti post gochuudhaan ijoollee keenya kana gargaaraan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ana eenyutu na dhagayaa jettanii tuffattanii bira hin darbinaa. Haga danda'ame miidiyaa fayyadamtan irratti gadi lakkisaa. Waanuma fayyadamtan irratti jechuudha. Gaafa san gamaa gamanaan sagaleen isaanii yoo dhaga'ameetiin hin jedhe ijoolleen kun mana keessan miidhaman san keessaa bahuu danda'an carraa ta'ee ijoollee hedduudha kunoo argitanii jirtanii mucattii takka afaan Amaariffaatiin dubbattu waggaa 8 guutuu osoo bilbila hin qabaatin
osoo maatii isiitiin waliin argin mana tokkicha keessa ukkaanfamtee odoo gabbaatee ijoollee Habashaati ijoollee Itoophiyaatiin waliin argin waggaa 8 keessatti birrii 1,100 bichaadha wannan harka kiyyaan qabe jette. Dhageettanii jirtan. Umrii isii achitti isii fixanii warri argitan argitanii nama hin fakkaattu fuulli isii maadaatiidhaan dhumatee kunoo namichi na dha'ee gurra kiyyarraa miidhaa nagee jettee dubbattee jirti. Ijoolleen keenya hoo warri akkanaa meeqatu jira jedha yaadaame. Meeqatu jira jedha yaada. Dhageettanii jirtan ijoolleen keenya. Lammiin biraatu bar wal bira isin biran darboodoo isin argama micattisan lammii Filipiiniiti saraatanyaa Filipiiniiti kan ziyaaraa dhayixee ilaalchaaf warri fira dhayixee argitu rifattee akkana rakkoon kee maal ennaan itti himattee isiin bilbila ofiitiin micattisan kan posti goote jechuudha fotoo isii rakkoo isii ka gabbaatee himte. Osoo dhagee kanaan ajjeesatte micattiin dhageettaniirtan obboleeyyan kennallee kumaatamatu jira jechuudha warri akkana warri ukkaanfamee tola isaanii garboomee hojjetaa jiru haadha abbaa ofii dheebotee meeqatu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf warra carraa argate gadi bahee dubbatu kana dafaa wal jalaa dabarsaa iyyaa wal dhageessisan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan obboleeyyan keenya kun homaan qaban wal malee homa takka hin qaban wal malee homa takka hin qabnu hundumti keenya firri isaanii isaan bira jiraatee isaan hin dhaqqabu yoo lammiin isaanii isaan dhaqqabe malee. Kanaaf obboleeyyan kiyya waliif iyyaa wal dhageessisan isiniin jedha garaa walitti hin jabaatinaa harka